Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya kun xiiqii Daily News'dha. Oduu yeroo kana qabatee dhiyaatee jira. Oduu wayitaawaa oduu ammee Breaking News kan isin biraan gahu yoo ta'u, oduu wayitaawaa fi oduu ammee yookaan Breaking News isin biraan gahu yeroo gadhiisutti akka isin dhaqqabuuf subscribe godhuudhaan miseensa maatii chaanaala kana akka taatan affeeramtanii jirtu. Kallattiimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqabaa. Wal dura dhaabbannaan Ameerikaatii fi Iraan akkuma cimee itti fufetti jira. Pireezidaant Doonaald Tiraamp Iraaniin yeroo torbaffaaf akeekkachiisa cimaa fi isa dhumaa akeekkachiisee jira. Iraan guyyaa kalee fi har'aa kennameefitti fayyadamuudhaan gara mariitti dhuftee waliigaltee irra yoo hin geenne haleellaan cimaan boruu fi iftaan yookaan immoo jimaata fi qidaamee kan irratti raawwatu ta'uu Pireezidaant Doonaald Tiraamp akeekkachiisee jira. Iraanis akeekkachiisni yeroorraa yerootti ati nu kennitu qaama nu ta'ee jira. Kanaaf sodaa hin qabnu. Waanuma qabatte qabadhu koottu si eegnaa jechuudhaan Pireezidaant Doonaald Tiraampiin akeekkachiiftee jirti. Guutuu oduu kana isin biraan gaha. Oduun itti aanu Pireezidaant Doonaald Tiraamp fi muummicha ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu gidduutti garaagarummaan yaadaa uumame jedhamee jira. Garaagarummaan yaadaa kan uumame Pireezidaant Doonaald Tiraamp haleellaa Iraan irratti raawwatamu harkisuudhaaf yookaan tursiisuudhaaf fedhii kan qabu ta'uu kan ibse yoo ta'u, muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyahuun immoo ammumatti haleellaa Iraan irratti raawwatuu qabna ejjennoo jedhu qaba jedhamee jira. Kun immoo walii isaan hin galchine jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee isin biraan geenna. Oduun inni itti aanu Ameerikaan Kuubaa irrattis tarkaanfii yookaan haleellaa raawwatuuf qophii taasisaa jiraachuun himamee jira. Lola baha giddu galeessaa osoo hin xumurin lola biroo Kuubaa irratti banuudhaaf Pireezidaant Doonaald Tiraamp itti fuulleeffate jedhamee jira. Humni waraana Ameerikaa akkuma Pireezidaantii Veenzuweelaa qabee Ameerikaa geesse ilma Fidel Castro Raul Castro qabee gara Ameerikaa akka geessu qophiin taasifamaa jiraachuun himamaa jira. Kun immoo addunyaaf yaaddoo biroo ta'ee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee isin biraan gaha. Guutuun oduu kanneeniitiif kan biroo kunooti. Ameerikaa fi Iraan wal doorsisuun akkuma itti fufetti jira. Wal dura dhaabbatuun isaanii cimee jira. Pireezidaant Doonaald Tiraamp Iraaniif akeekkachiisa cimaa yeroo torbaffaaf kenneefii jira. Sa'aatii 24 hafuu kana keessatti yookaan qabdu kana keessatti Iraan gara mariitti dhufuudhaan waliigaltee mallatteessuu qabdi. Yoo kana hin goone Iraan ni dhabamsiisa jedhee jira Pireezidaant Doonaald Tiraamp. Kanas kan godhu qidaamee dhuftuudha. Guyyaa tokko booda jechuudha. Iraan illeen doorsifni ati nu doorsiftu, sodaachifni ati nu sodaachiftu qaama nu ta'ee jira. Sodaa isaa hin qabnu. Waanuma barbaadde qabadhuu koottu jechuudhaan Pireezidaant Doonaald Tiraampiin kan akeekkachiifte yoo ta'u, Iraan haleellaa irratti raawwatamu kamuufuu deebii kennuudhaaf qophii ta'ullee ibsitee jirti. Gama biraatiin lolli marsaa biroo Iraan irratti hin raawwatamu akka ta'u taate Iraan Ameerikaa qofa osoo hin taane addunyaallee akeekkachiiftee jirti. Iraan akka akeekkachiiftetti lolli marsaa biroo Ameerikaa fi Israa'el qindoomina isaaniitiin Iraan irratti ni banama akka ta'u taate akka yeroo dabre yookaan immoo lola guyyaa 40 kan naannawa baha giddu galeessaa qofatti daanga'u miti jechuudhaan akeekkachiisa cimaa dabarsitee jirti. Balaan marsaa lammaffaaf baha giddu galeessatti uumamu addunyaa wal gaha jechuun kan akeekkachiiftu yoo ta'u, addunyaafis gaafii ta'ee jira. Akeekkachiisa baay'isuun Pireezidaant Doonaald Tiraamp kun immoo Iraan irratti dhiibbaa uumuudhaan gara mariitti fiduu fi waliigalteerra ga'uuf fedhii guddaa kan qabu ta'uu kan agarsiisuu fi lolaaf fedhii kan hin qabne kan akeeku jechuudhaan yaadni itti kennamee jira. Haala amma jiruun immoo Iraan gara waliigaltee mallatteessutti kan dhuftu hin fakkaatu. Yoo Iraanii waliin waliigalteerra hin gahin dhuguma Pireezidaant Doonaald Tiraamp qidaamee dhufu haleellaa akkuma jedhe Iraan irratti ni raawwata kan jedhus kan eeggamaa jirudha. Gabaabumatti dhimmi baha giddu galeessaa no peace no war ta'uudhaan itti fufinna. Oduun itti aanu Pireezidaant Doonaald Tiraamp fi muummicha ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu gidduutti garaagarummaan uumamuun dhagahamee jira. Garaagarummaan uumames muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyahuun ammuma kaanii haleellaa raawwannu jedha. Pireezidaant Doonaald immoo mee afachu balaan lolaa bakka itti dhaabbatu hin beekamu mariidhaan dura carraa jiru haalaallu jechuudhaan harkatti qaba. Haasaa bilbilaan taasisan jedhameen Pireezidaant Doonaald Tiraamp adeemsa marii Iraan waliin gaggeessan irratti muummicha ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyahuu waliin haasaan jedhamee jira.
Haasaa taasisaniinis pirezidaantii Doonaald Tiraamp Iraan waliin mariin gaggeessaa jirru gara waliigalteetti nu geessuu danda'a jechuudhaan kan itti hime yoo ta'u, muummichi ministeeraa Beniyaamin Netaniyaahuun immoo yaada kana fudhatama dhabsiise jedhamee jira. Fudhatama kan dhabsiises Iraan ni amanamti yaada jedhu kaasuudhaan dura dhaabbate jedhamee jira. Pirezidaantii Doonaald Tiraamp Iraan waliin waliigaltee irra geenne waliigaltee walii mallatteessuuf jedhee itti himuun isaa akkaan isa gaddisiise jedhamee jira. Gama biraatiin immoo pirezidaantii Doonaald Tiraamp Iraan waliin waliigaltee irra geenne waliigaltee walii mallatteessuuf yaadni jedhu hagam dhugaa kan jedhu kallattii biraatiin ka'ee jira. Maddeen odeeffannoo garaagaraa akka ibsanitti Qaataarii fi Paakistaan qaamota biroollee hirmaachisuun garaagarummaa Iraanii fi Ameerikaa jiru dhiphisuudhaan yaada araaraa haaraa dhiyeessan jedhamee jira. Akka maddeen odeeffannoo garaagaraa ibsanitti yaadni marii araaraa haaraan kun kan dhufe pirezidaantii Doonaald Tiraamp guyyoota lamaan kana Iraaniif kennuudhaan Iraan akka itti yaadduu fi akkasumas mari'atuu fi gara waliigalteetti akka dhuftu yaaduudhaan pirezidaantii Doonaald Tiraamp yoo kun hin taane qidaamee dhufu haleellaa bal'aa Iraan irratti raawwatuuf erga akeekkachiise booda jedhamee jira. Pirezidaantii Doonaald Tiraamp kanuma irratti hundaa'uudhaan akka jedhetti Iraan sa'aatii 24 kana keessatti waliigaltee irra ga'uu qabdi jechuudhaan akeekkachiisee jira. Muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netaniyaahuun yaada pirezidaantii Doonaald Tiraamp kana ija shakkiitiin ilaalee jira. Iraan amanamtee gara mariitti dhufuudhaan waliigaltee nagaa ni mallatteessiti wanti jedhamu hin yaadamu jechuudhaan Iraan irratti haleellaan bal'aan raawwatame humni waraanaa isii burkutaa'ee akkasumas bulchiinsi Iraan amma jiru kun haleellaa raawwatamuun yookaan irratti raawwatamuun akka kufu lolli irratti banamuu qaba ijjannoo jedhu qabachuun pirezidaantii Doonaald Tiraamp dura dhaabbate jedhamee jira. Kanaaf pirezidaantii Doonaald Tiraamp marii araaraa waan jedhu dhiisee yookaan dagatee hatantamaan Iraan irratti haleellaa akka raawwannu gara haleellatitti akka seennu jechuudhaan dubbatee jira. Faallaa kana immoo pirezidaantii Doonaald Tiraamp haasaa taasiseen Iraan carraa kenname kan guyyaa tokko kanatti gargaaramtee gara waliigaltee nagaa dhufuu qabdi. Waliigaltee nagaa mallatteessuu qabdi jechuudhaan kan dubbate yoo ta'u, yoo kun hin taane qidaamee dhufu haleellaan bal'aan kan irratti raawwatamu ta'uu fi humni waraanaa Iraan kan galaana kan qilleensatii fi akkasumas kan lafollee burkutaa'uu isaa dubbatuun Iraan carraan isiin qabdu gara waliigalteetti dhufuudhaan waliigaltee mallatteessuu qofa yoo kun hin taane haleellaa bal'atu isii eeggata jedhee jira pirezidaantii Doonaald Tiraamp. Filannoon jirus lama qofa. Filannoon tokko Iraan irratti lola bannee lolaan waan jiru xumurumoo filannoon lammataa immoo Iraan gara waliigalteetti dhufuudhaan waliigaltee nagaa mallatteessuudha kan jedhu qofaadha. Qabxiilee lamaan kana qabadhee hanga qidaamee dhufuutti eegaa jira jechuudhaan pirezidaantii Doonaald Tiraamp dubbatee jira. Yoo Iraan gara waliigaltee nagaatti dhufuudhaan hin mallatteessine ta'e Israa'el waliin taanee hojii hafe nutu xumura Iraanin ni dhabamsiifna jechuudhaan dubbatee jira pirezidaantii Doonaald Tiraamp. Ejjennoon muummicha ministeera Israa'el Beniyaamin Netaniyaahu immoo faallaa kanaatiin marii waan jedhamu dhiifamee kallattimaan hatantamaan gara waraanaatti seenuudhaan Iraan irratti haleellaa raawwatuun Iraanin dhabamsiisu yookaan immoo aangaa'ota isaanii aangorraa buusuudhaan sirnicha jijjiiruudha jechuun yaada kennee jira. Walumaa galatti haasaa bilbilaan taasifameen booda muummichi ministeera Israa'el Beniyaamin Netaniyaahuun aarii guddaa keessa akka ture himamee jira. Iraan illeen yaada kanaaf deebii kennitee jirti. Pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkian fuula feesbuuka isaa irratti galgala yaada kenneen doorsisa waraanaatii fi waraanaan Iraanin qaamni harka kennachiisuuf yaalu hin milkaa'u jedhee jira. Akkasumas qaama kamuu Iraanin humnaan harka kennachiisuuf yaalu kamuu ni mormina dura dhaabbanna jechuudhaan dubbatee jira. Nuti ofii duune itti fufiinsa biyya keenyaa mirkaneessina malee diinafa harka hin kenninu lolaaf hin jilbiiffannu jechuudhaan dubbatee jira. Itti dabaluunis Iraan waadaa galte ni kabajje lola hambisuuf waan barbaachistu hunda gootee jirti. Ammas yoo ta'e gara kennan balballi nagaa hunduu banaadha. Kanarraa kan hafe Iraanin doorsisa sodaachisaa fi waraanaan jilbiiffachiisuuf yaaluun abjuudha jedhee jira. Wal kabajuun immoo lolaan wal doorsisuu caalaa akkaan filatamaadha jedhee jira. Paakistaanii fi Qaataar yaada marii araaraa haaraa dhiyeessuun tibbana hojii bal'aa hojjetaa turuun himamee jira. Yaadni marii araaraa Paakistaan fi Qaataar dhiyeessan kunis yaada marii araaraa qabxiilee abbaa 14 Iraan kana dura dhiyeessite irratti hundaa'uudhaan
Iraan dhimma sagantaa niikuleeraa isii irratti wantoota dirqisiisoo ta'an akka fudhattu Ameerikaan immoo gama isiiti mallaqa Iraan baankotatti qabamee jiru akka gadi dhiiftu irratti walii galuudha kan jedhame yoo ta'u, akkasumas Ameerikaan uggura hulaa Hormuz rakeetti akka kaastuu fi dooniidhaan Iraan irratti tarkaanfilee fudhattu akka dhaabdu kan gaafatudha. Inni biraa immoo Israa'el haleellaa fi lola Libaanos irratti gaggeessaa jirtu akka dhaabdu of keessatti qabatee jedhamee jira. Oduun itti aanu sananni icciitti lola Israa'el fi Ameerikaan qindoominaan Iraan irratti banan qabate ifaa ta'e jedhamee jira. New York Times kaleessa galgala akka gabaasetti icciitiin sanadichaa kan qabate karoora pirezidaanti Doonaald Tiraamp fi Israa'el Iraan irratti lola banuuf dursa kan ta'uu qabu hooggantoota Iraan ajjeesuu akka ta'e kan karoora of keessatti qabateedha. Haleellaa raawwatuun jalqaba hooggantoota Iraan kararraa qabuudhaan nama isaan qopheessan akka hoogganatti bakka buusuu ture. Namni isaan qopheessanii turanis pirezidaantii duraanii Ahmadinejaad nama jedhamu ture. Ayatollah Ali Khamenei fi hooggantoota Iraan hedduu isaanii erga kararraa qabanii booda nama kana irratti aangoorra kaa'uudhaan isa waliin hojjetuuf ture kan karoorfame jedhamee jira. Garuu osoo hin milkaa'in hafullee ifoomsee jira. Pirezidaantiin Iraan duraanii Ahmadinejaad kunis hooggantoota Iraaniin waliigaluu hin turre. Innis hidhaa dhaabbii jala ture. Israa'el yeroo hooggantoota Iraan biroo irratti haleellaa raawwattutu isarratti illee haleellaa raawwattuu fi innis madaa'uun beekamee jira. Kanaan booda innis ifatti hin mul'anne jedhamee jira. Walumaa galatti karoorri Ameerikaa fi Israa'el isa aangoorra kaa'uuf turan dhibbaan dhibbatti harkaa fashaluu ifoomsee jira. Icciitiin biraa kan sanadichi qabatee ture kan ifoome Ameerikaa fi Israa'el erga lola Iraan irratti bananii booda hidhattoota Kurdii irratti hiriirsiisuu ture. Hidhattoota Kurdii hidhachiisuun haleellaa akka raawwatan kan karoorfamee ture yoo ta'u, kunis osoo hin milkaa'in hafuu New York Times ifoomsee jira. Walumaa galatti karoorri Ameerikaa fi Israa'el qabatanii lola Iraan irratti jalqaban osoo hin milkaa'in hafuu fi lolli jalqabames bu'aa qabatamaa osoo hin fidin baatii sadaffaa isaa keessa jira jechuudhaan New York Times ifoomsee jira. Oduun itti aanu Ameerikaan Kuubaa irratti lola banuudhaaf qophii taasisaa jiraachuun gabaafamee jira. Humni waraana Ameerikaa Kuubaa irratti lola banuuf qophii taasisaa yeroo jirutti manni murtii Ameerikaa pirezidaantii Kuubaa duraanii Fidel Castro irrattis himannaa haaraa bane jedhamee jira. Bu'uurri himannaa kanallee bara 1996 Kuubaan xayyaara siviilota feetee deemaa turte irratti haleellaa raawwatuun namoota nagaa ajjeeste kan jedhu akka ta'es ifoomee jira. Yeroo sanitti ilmi Castro Raul Castro kan amma umrii waggaa 95 qabu yeroo sanitti ministeera ittisa humna waraana biyyattii ture jedhamee jira. Kanaanis kallattiinis ta'e alkallattiin haleellaa xayyaara irratti raawwatamee fi namoota xayyaara keessa turan 5 kan ajjeefamanii fi harka keessaa qaba jechuudhaan himannaan kan irratti baname. Haaluma kanaan bakka bu'aan ministeera haqaa Ameerikaa Todd Blanche kabaja ayyaana guyyaa bilisummaa Kuubaa ilaalchisee sirna gaggeeffamee ture irratti yaada kenneen maatiin miidhamtoota waggoota 30 haqa isaanii obsaan eeganii jiran amma garuu haqa isaanii argachuu qaban jechuudhaan haasaa kan taasisame yoo ta'u, amma Raul Castro irratti mana murtii Ameerikaa irraa murteen hidhaa irratti murtaa'ee jira. Kanaaf Raul Castroon Kuubaadhaa ba'ee Ameerikaa dhaquudhaan ofii isaatii harka of kennu yookaan immoo Ameerikaan tooftaa isaatiin Kuubaa seentee Raul Castro fuutee Ameerikaa geessuun immoo murtee itti murtaa'uun carraa isa eeggatu jedhamee jira. Kanaaf carraan pirezidaantii Veenzuweelaa osoo isa hin mudatin Raul Castroon Ameerikaatti harka kennatuu qaba jechuudhaan akeekkachiifamee jira. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp dhimma fuuldura Kuubaa irratti yaada gaafatameef waan ta'u waliin kan arginu laalla. Garuu Kuubaa irratti waa hedduu hojjetuuf karoorfadhee jira jechuun dubbatee jira. Haala kanaan pirezidaanti Doonaald Tiraamp Kuubaa irratti tarkaanfii fudhatuuf qophiin jiraachuu kan ibse yoo ta'u, gama biraatiin qaamonni garaagaraa Ameerikaan Kuubaa irratti lolanii bantii yoo ta'u taate balaa qaba jechuudhaan akeekkachiisanii jiru. Kuuballeen lola Ameerikaan Kuubaa irratti raawwachuuf deemtu kana wal qabsiiftee deebii kennitee jirti. Pirezidaantiin Kuubaa Miguel Diaz Canel akka jedhetti
Manni murtii Ameerikaa humni waraana Ameerikaa Kuubaa seenee Raul Castro qabee murtiidhaaf dhiyeessuu qaba ajaja jedhe dabarsuun diraamaa siyaasaati jechuudhaan dubbatee jira. Kuni Kuubaa irratti lola kallattiidhaan banuudhaaf akka sababaatti kan dhiyaate malee dhugaan jirtu kanaa miti jedhee jira. Xayyaarri kufee waggaa 30 booda himannaa haaraa jalqabuun Kuubaa irratti sababa uumuudhaan haleellaa raawwatuuf yookaan lola banuudhaaf kan yaadame kun shira jechuudhaan dubbatee jira. Xayyaara bara 1996 haleelamee kufeen walqabate Ameerikaan itti yaadde shira xaxaa jirti jechuudhaan mormee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana kun Xiiqii Daily Newsdha. Nagatti nu tura.